Nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan hundumaatti sinaa dhaqqabu jechaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Kun dhamdhama aadaa kan torbanitti yeroo tokko sin biraan geenyudha. Qophii keenya kan torban kanaan immoo yaadaan gara Gujii kan isin geessinu ta'a. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeessu Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Gujiin gosa damee Booranaa ta'ee kan naannoo kibba Oromiyaa jiraatudha. Gujiin balbala torbaa fi baallii 5 qaba. Baalliin torban kunneen uraagaa, hokkuu fi maatii 3 dabalatee balbala isaanii keessaa fira kamiyyuu 4 yoo itti daballe jechuudha. Isaan keessaa hangafni uraagaadha. Baalliin 5 Gujii dhallannaa, harmuufa, haalchisa, roobballee fi birmajjii jedhamu. Oromoon Gujii kibba Oromiyaa keessa qubatee kan jiraataa turee fi ammas kan jiraataa jirudha. Qabiyyeen jalqaba Gujii jalqaba karaa kaabaa haroo Hawaasaatiin, lixaan haroo Abbayyaatiin, bahaan laga Gannaalleetiin, kibbaan Booranaan, kaaba lixaan Walaayittaadhaan, kibba lixaan Burjiin yookiin Kooyiraadhaan daangeffama. Gosoota kana malees Gujiin Wandoo yookiin Alaabduu kophaatti fagaatee jira. Gosni Oromoo Gujii Wandoo kun akkaataa seera gadaatiin kan bulaa turanii fi ammallee Oromummaa isaanii qabatanii akka jiraataniif bakka yaa'aa fi jila gadaatti akka jirantu himama. Afoola Johaan Hinaant Taaddasaa Bariisoo, Duubaa Gololchaa, Dhadhacha Gololchaa fi maanguddootarraa argatee wabii gochuun akka kaa'etti wiirtuun yookiin handhuurri Gujii adolaa akka ta'e barreessaniiru. Akka odeeffannoo kanaatti namtichi Gujii jedhamu ijoollee isaa 3 uraagoo, maattii fi hokkuu waliin ta'uudhaan adolaadhaa gara bahaatti godaanuudhaan lafa Girjaa jedhamu qubatee jedhama. Yeroo dheeraa erga Girjaa turanii booda duubatti deebi'uudhaan urgoodhaan gara lixaatti, maatiitti kaabatti, hokkuun kibbatti bal'atanii jedha. Odeeffannoo dhadhachi argatee ibse kana maanguddoonni tokko tokko odeeffannicha osoo hin jijjiirin yaada xiqqootti dabaluudhaan yeroo ibsanis Gujiin kan aanaa Sooraati. Sooraan ijoollee 2 uume, tokko durba, inni kaan dhiira. Inni dhiiraa Aanaa yoo jedhamu, isheen dubaraa immoo Laammeen jedhamti. Bakki isaan dhalatanis Utubaa Dooyyaa jedhama. Naannoo isheen deesse sanatti leenci gadamsa ajjeesee osoo hin nyaatiin biraa deemeera. Bakka leenci adamsa ajjeese nageessaa jettee faana leencaa hordofte. Osuma akkasitti adeemanii Girjaa gahani. Yeroo Girjaa gahan leenci Girjaa osoo hin darbiin of duuba garagale. Girjaa kanatti mana ijaarratanii ijoollee isheen deesse sunillee achitti guddatanii mucaa tokkoof maqaa Girjaa baasani. Horteen Gujii achii ka'e. Yaada armaan oliirraa wanti hubatamu latiinsa Oromoo Gujii kan ibsu Gujiin kan aanaa Sooraa akka ta'edha. Garuu yaada maanguddoota kanaa kan faalleessu barreeffama Waaqoo Duubaa yoo ta'u, innis aanaa Sooraa kan Gujiin hoogganame lafa ammarra qubatanii jiraatanitti akka babal'atan kan godhamedha jedha. Garuu barreeffama Waaqoo Duuboo kana deeggaruudhaaf ragaa hin arganne. Haa ta'u malee barreeffama ta'ee yaadni maanguddootaa kun bu'uura yaada tokkoo ga'ee qabaachuusaa hubanna. Yaada tokkummaanis adda addummaa akka qabus ni mul'ata. Oromoon Gujii jalqaba adolaa turuusaaf adolaadhaa gara Girjaatti yookiin Gannaalleetti akka godaanee fi Girjaas erga gahee booda duubatti deebi'uusaa ragaan barreeffamaas ta'ee odeeffannoon maanguddootaa yaada tokko ta'e qaba. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV, qophiin dhamdhama aadaa keenyaa kan torban kanaaf qindeeffannee kan hangammaatti daawwattan kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa torban mata duree biroodhaan kan walitti deebinu ta'a. Haga torbanitti nagaan nuuf tura.